Ashamaa harka fuunee hordoftoonni Taaddaluu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata rabbii har'a karaa mana Taaddaluu jedhee nagaa sin gaafachuun dhufe yaa miidiyaa kanaaf illee haaraadha baay'ee keessan na beekuu isuni maltanii har'a wal barraan siniin jedha gamanumaanii mi akkam nagaa keessanii ni jabaattu Taaddaluu ni jabeessitu gamanumaan Taaddaluu hiriyaa kiyya baay'ee jaaladhuuf baay'ee kabaju amala qabeettii fi haalaan cimtuu hojii ishee irratti baay'ee nama xiyyeeffattu hedduun ishee jaaladha hedduun ishee kabajaa kaayyoof karoorri ishee baay'ee nama hawwisiisa namatti tola gamanumaan naaf jajjabeessaa subscribe like share comment gochuudhaan bukkee dhaabbadhaan siniin jedha uummata Oromoo isinillee hedduu sin jaaladha sin kabajaa amma gamanumaan gaaffii akkuma haaraa kiyyatti isheenis baay'inatti baay'isnee gaaffii shan na gaafattee jirti. Anillee gaaffii sana siniif deebisaa sinillee dhaggeeffadhaa. Yaa isinummaan ga'a waan ta'eef waluma wajjin haalaaluu gaaffii isheen na gaafattee dhugaarratti hundooftee deebisuu qabda jettee dursuma akeekkachiisa kenniteetti mata duree irratti akkas jedha. Gaaffiin tokkoffaanii ati Oromiyaa keessaa iddoo kamitti dhalattee guddattee jedha. Oromiyaa keessaa Wallagga Bahaatti dhalattee guddattee Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa godinni Laqqamtee jechuudha. Itti aansuudhaan kaayyoo ati yuutuubee banatteef maalii akkasumas dhaloota dhufuuf maal gumaachitee darbuu barbaaddaa jedha gaaffiin lammaffaanii. Kaayyoon ani yuutuubee banadhee fi akkuma nama kamiyyuu hojjedhee yoo kan argamus ta'e argadhee milkaa'ee uummata kiyyaaf illee sagalee ta'uu uummata kiyya ittiin gargaaruu waan nan beeku barsiisuu waan nan beekne barachuu saniif jechuudha. Akkuma nama tokko anis hojjedhee waan namni irra ga'uu hin barbaada. Kaayyoon kiyya inni guddaan yoo milkaa'e rabbis na milkeessa uummata kiyya bukkee dhaabbachuu sagalee ta'uu fi waan kana jechuudha. Kaayyoon ani gara yuutuubee dhufeef akkasumas immoo dhaloota maal dhaalchisuu feetaa dhaloota qubee maal akka dhaalan feeta jedha. Maal gumaachitee darbuu fi feeta jedha. Yaa tokkuma dhaloota qubee kana jaalala afaanii osoo hin taane jaalala dhugaa akka isaan Oromiyaan keenya jennee Oromiyaa akka jaallannu akka wal jaallannu amantaa fi kutaatiin otoo waliin qoodiin jaalala isa dhugaa jechuudha. Yeroo namni kufee yookaaniif immoo yeroo namni dadhabee erga abbichi baay'ee kufee osoo hin taane ammumaan jalqabnee walii yaafachuu wal jaalachuu jaalala dhugaa jechuudha. Jaalala onnee irraa maddeetu wal jaalannee baay'ee bareeda. Kana gumaachuu barbaada jechuudhaanis akka dhaloota qubee tokkotti. Gaaffii sadaffaa maatii keef ji'a keessatti yeroo meeqa bilbiltee nagaa ta'uu isaanii hubattaa jedha. Egaa maatii ofii osoo danda'ame guyyaa guyyaatti iyyuu ta'u torbee keessatti iyyuu ta'u osoo ji'an eegin otoo nagaa gaafatanii namni kamiyyuu ni fe'a. Anillee akkasuma egaa haaluma tokko tokkoon hin mijaa'u. Miidiyaa adda addaan ni hubadha. Waan isaan irra jiran nan nagaa garuu daayirektii kanan bilbiluuf ji'a keessatti yeroo tokkos ji'a irras ni dabarsa jechuudha. Hin eegu akkuma mudannoon isaa mudatee yoo jiraates ta'ee gaafachuudhaaf akkam taatan jechuudha. Sa'aatumaan itti tole ni bilbilaa garuu irra caalaa ji'a irras ni dabarsa. Otoo hin ga'iinis ni bilbilaa akkuma haala jireenyaatii jedha. Gaaffiin itti aanu
Hiriyaa yookaan abbaa manaa qabdaa jedha. Hiriyyaan hin qabayye. Hiriyyaan hin qabaa gaafa cidha kiyyaa asumaan akkan hafnee isiniin jedha. Cidha kiyya irratti affeeramtaniittu. Gaaffiin xumuraa biyya ormaa kana irraa maal barattee yookaan immoo mudannoo akkamii qabdaa? Mudannoo akkamii si mudatee? Biyya ormaa kanarraa maal barattee isa jedhudhaa fi biyya ormaarraa waan hedduu barattee. Biyya ormaa akkuma maqaasaa biyya ormaati. Biyya ofii keessa yoo jiraatan homaallee namatti fakkaatu. Yoo beela'anillee eegutanillee biyya ofii keessa jiranii. Biyya ormaa kana keessatti obsaan baradhee ani baay'ee obsaan qabu ture. Dafee naaraa dafee waa tokko gochuuf illee murteessachuudha. Aartuudha. Garuu erga biyya ormaa kana dhufee aarii kiyyaa niniisee bakka obsa baradhee jechuudha. Maaliif aaranillee namni namaaf hubatu hin jiru. Biyya ormaa keessa waan ta'eefu kaayyoo manaa ba'aniif sanaaf jecha obsa murteeffatu jechuudha. Saniif waan akka kiyyatti obsa hedduu argadhee waan hedduu sirraa baradhe. Obsaan haala hundumaa keessa gad jedhanii dabarsuu. Sana mudannoo maaltu na mudate? Mudannoo jalqaba gizee biyya ormaa kana dhufu gaa namni kamiyyuu afaan hin beeku. Anillee akkasuma afaan hin beeku ture. Saniin booda baay'ee na rakkisee afaan jechuudha. Mudannoon kiyya waamuu afaaniiti. Gabaabumatti afaan hedduu nama rakkisaa jalqabaa yookaan biyyaa ba'anii namatti illee dafanii baranii biyya isaa afaan isaa xiqqoo ni ulfaata. Mudannoon kiyya afaan irratti baay'ee rakkadheera yeroo jalqaba biyyaa ba'ee. Walumaa galatti mudannoon kiyya kana isiniin jedhaa. Gaaffii isheen na gaafatte kanuma xumuree jira. Akkuma ani haaraa ta'e yookaan cimina kiyyatti cimsachuuf malee gaaffiin kun ani saaraadha. Kanaaf gaaffiin na salphate jechuuf ani yaadee gabaabumatti. Kanadha hordoftoonni Taaddaluu subscribe, like, comment, share gochuudhaan jajjabeessaa. Ammallee irra dabalee isiniin jedhaa. Itti fufuudhaan dogoggora yoo qabaadhe na sirreessaa. Yoo ganaadha. Miidiyaan kun egaa waan hedduu of keessaa qaba waan ta'eef saniif akka nama haarummaa kiyyatti waan dogoggora yookaan waan balleesse jiraate irra naaf taraa isiniin jedhaa. Taaddaluu gamanumaan jabaadhu ati cimtuudha. Lafa yaaddee lafa karoorfattee ga'ii isiin jedhaa. Cimina kee fi jabinaat hojii irratti qabdu haalaaf amalli kee hedduu natti tola. Haaluma kanaan itti fufii isiin jedhaa. Sirratti naafuu haalaa fi amala keeti nama hunda wajjin walii galtaa. Dandeettii qabdaa. Haala hundumaa keessatti nariifattu ni hubatta. Kana kanaan xiqqoo ishee ni nariifadha. Amalli kiyyaa utuu akka ishee ta'ee jedhee ni yaada. Kana sirratti naafa jedhaa. Haalaaf amala kee kana akkuma kanaan itti nuufufii namni akka kee nuufaa baay'atu jabaadhu. Lafa yaaddeef lafa karoorfatte ga'ii isiin jedhaa. Gamanumaan hedduu si jaaladha si kabajaa. Irra deebi'ee jaalala kiyya si ibsuu fedhaa. Nagaan naaf turaa hundi keessaniyyuu. Turtii gaarii qabaadhaa. Please subscribe, share, like, comment gochuudhaan jajjabeessaa.